ملالا ما تكون جرأتنا وان قد يتولى فكانت الألات عن كان نفي فيوم ما مجاكو سقافة جغافي سينان ملال نقاجرتا هاي إلى ما استفاقات يو كابيرا نديبيا جيجو بالبلدتي بربل ستي جفامي dhugaa uumame amanuu dadhabee toofumaa wixxifatanne. Waan barbaadee tuffiin amma kana gomaalin kana booddee eenyuun yoo sun danda'u bilbila irratti bilbiluu dhiisiti sababa isaatiin mataan akkasuma waafatu barbaadu. Anatu deebisa. Si maal abdeet maal hordoftu maal irraa barbaaddu? Akaadha manaa kee irra banneerati. Siinan of eeggadhu. Arraba kan dheerachaa jiru sin Dhaggeeffadhu. Yookiin dursii dafii na ajjeesi. Intaloo taanaan fayyaattan qotee si awwaala. anatu fayyaatti qotee si awwaala. Kanadis maal narraa barbaadaa jirtu? Cale maal nufaatu? Addunyaan kun bu'aa hojii ilma namaati. Gatii dadhabbii isaa. Namni lammii irraa fagaatee biyya isaa irraa godaanee ogummaa fi dandeettii qabuun jireenya isaa jijjiiruuf tattaafata. Qaamaan ammam yoo fagaates yaadaan biyya isaa jira. Maatii koo jechuunis waan qaburraa hiree miira jaalalaatiin dirqama isaa baha. Eeyyeen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Odaa elektirooniksiin fedhii uummata isaa hubachuun kan dhaabbate meeshaalee elektirooniksii qulqullina olaanaa qaban yookiin orijinaala qofa biyya alaa irraa galchuun gatii madaalawaa ta'een dhiyeessuun kan beekamudha. Marri isinis odaa elektirooniksii yoo dhuftan meeshaalee akka bilbiloota, laaptoop, taabileetii, deesktoop, pirinteroota, kaameraawwanii fi akkasumas waan feetan ajaja keessanii bakkuma isin jirtanii ni dhaqqabsiifna. Teessoon keenya handhuura Oromiyaa Finfinnee kutaa Boolee irraa ka'uun fedhii maamila keenyaa guutuuf jecha kutaalee Oromiyaa maradameewwan keenya babal'ifachaa jirra. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 911 43 Duwwaa 7 yookaan Duwwaa 988 60 70 80 yoo jettane bilbilli keenya banaadha. Yookaan karaa marsaalee hawaasa keenyaa Facebook, Telegiraamii, TikTok fi kan kana fakkaatan odaa elektirooniksii yoo jettan nu argattu. Odaa elektirooniksiin dhaabbata aara galfii maamila keenya. Odaa elektirooniksii. Tole, obosina. Akkami kuufti keenya akka quruphee raasii kutaa sun sirraa galee.
Wanti uumamee jira moo kan jarjarsitee uumamte? Waan guddaas miti. Nama wayitu qabaa ganna gadhiisaa jechaa jira. Ani immoo yeroo kanatti nama sadarkaa koon taane nama nama daala wajjin gadi bu'ee wal'aan sol qabachuun barbaanne. Rakkoon qabu kun. Kun hojii keenyadha. Ati namas rakkise qofa eenyummaa sana beeksisi malee isaaf nuti xumura. Firoo, walumaa nuuf oolte deebisnee fixuu hin dandeenye. Yeroo rakkina keenya nu cinaa dhaabbatteetta. Yeroo rakkina kan kee immoo si fuuldura dhaabbanne waan hunda xumuruudhaaf qophiidha. Nuti yeroo keenya miti lubbuu keenya Yuusuf kennina. Nan beeka. Waan hedduu waliin dabarsinee jirra. Kun garuu waan salphaa ta'edha. Eeyyamaa ta'uu keessaniif guddaa galatooma. Suuraa mucichaa kanadha. Telegiraamiin siif erga. Rakkoon qabu. Yeroo gabaabaa keessatti xumurree si beeksisa. Eeggadhaa. Isin harkatti akka waan tokko iyyuu hin taane. Tokkoffaan eenyummaa koo akka baruufi. Inni lammataan quuftii waan irra ba'eef akka irraa galuuf jedheen. Sakkararaan kanaaf immoo sinii bilbila. Rakkoon qabu. Bilbilaan haasofna. Nu gidduutti dogoggora tokko akkuma uummatu barbaadu. Tasuma uumamu anis ijoollee nan beeksisa har'umayyuu isa booddaan xumuraa numatti dhiisiti. Laal hojii keenya har'aa kaasnee eegalla. Tole? Agartee ani Firaa'ol murtoo kana sirriitti murteessuuf hin turre. Eenyummaa koo akkuma dabartuuf hin kana sirriitti raawwachaa. Ani garuu dhiiransi si yaadus. Na dhageessaa. Ani Firaa'ol nama akka xiqqoo maana gadi bu'ee sadarkaa koo tuqsiisuun barbaanne. Xiqqoo miti sii xiqqoo. Amma sararri kus keessatti nu deemee taphachiise. Dhiira taatee naamnaa baati malee natti baataadha malee nama natti bittee keetiin reessistaa kennu. Na dhagee waan tokko sitte. Kana booddee adabattee hin teessu taanaan murtoo kana waliin sirratti fudhadha. Saree akka kee wajjin immoo gadi bu'ee yeroon itti qoosu. Sareesi! Ani saree miti beeki. Hundumaayyuu na dhageessu. Arrabni isaa keessatti du'uu hin danda'u. Daa'imummaan isaa amma isa gadhiistu irraanfachiisa. Rakkoon qabu. Miti dhiisi. Yaaddayin. Miti dhiisi. Wanta barbaachisu hunda goone karaa siif kenna. Fageessaati gataa. Miti. Suniin bilbila. Nuuf dhiisisa. kabajamtoota keessummoota keenya waamicha keenya kabajanii sagantaa maatii kanarratti argamuu keessaniif guddaa isin galateeffanna. Egaa sagantaan kun sagantaa maatiiti. Yeroo bareedaa akka dabarsinu abdii qabna. Xiqqoo isin teessisne egaa wanni maatii kun namaan guutuma ture odumaa asii achi jejjennu isin tursiifne kanatti aansuudhaan maatiin hin seenu haamileedhaan naas himattu. Egaa sagantaan kun akkuma isin jedhe sagantaa maatiiti.
keessummoota keenya warri abbootii sagantaa yeroo ammaa dhufaa jiru hundi keenya iyyuu kabajaan ol kaane tootu isaan simanii natti tola. Kanaa dhufu. Sagantaa kana fakkaatu akkuma sila isin kaasee isaantu nuu qopheesse takka irra deebi'aati naa galateeffadha. Sinaan himiraa. Kanatti aansuudhaan immoo warra maatii sagantaa kana qopheesse. Ifaajii hedduudhaan booddee maatiin akka maatiitti walga'ee wajjin taa'ee taphachuu qaba. Gammachuu waliin qooddachuu qaba jechuudhaan obbo Firaa'olii fi addee Miilaalaan jiru. Kananumaaniin carraa isaaniif hin laata. Waamicha keenya kabajanii waan dhuftaniif hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Egaa akkuma beekamu anaaf jaartiin koo Miilaalaan yeroo dheeraa booddee bu'aa bahii hedduu booddee garaa dhiifamaa naaf qabaattee anaaf garaa bal'attee isaan immoo daa'ima kiyya waliin haala kanaan gammachuu koo guutuu gochuudhaaf bu'aa bahii hedduu waliin dabarsine isheenis laphee dhiifamaa naaf qabaattee garaa bal'attee yeroo rakkisa hedduu dabarsite manatti deebitee jirti. Anis maatii wajjin sababa kanaan wal qabatee ishee galateeffachuudhaaf akka kanatti hundi keenya walitti qabannu barbaade jechuudha. Irra deebi'een ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaade isiniin. Tarii egaa ati warraa koo waan xiqqoo waan jettu yoo qabaatte isheedhaaf hin carraa kennu. Galatoomii firoo. Maatiin keenya hundumtuu har'a waan nu gidduutti arganiif guddaa galatoomaa. Wanti sun hundi darbee immoo har'a Firaa'ol nama onneensaa jaalalaan guutame, nama dhugaa carraa lammataa dhiifama naaf godhee carraa lammataa jireenya keenya keessatti akka qabaannu na taasisee jira. Dhalootaaf nama fakkeenya ta'uudha. Guddaan si galateeffadha, sin jaalladha firoo koo. Maatii koo, obboleettii koo, adaadoo koo, biloo akkasumas maatiiwwan keenya hundumtuu guddaan isin galateeffadha. Galatoomaa isinin jaalladha. Guyyoota muraasa booddee egaa daa'imni har'a garaa koo keessa jiru kun harkatti qabannee immoo waaqnis nu gargaaree kan wal arginu ta'a. Kanatti aansuun duratti yeroo Miilaalaan kaasu argitanii Firaa'ol fakkeenyummaa isaa dhaloota sanaaf jecha isaanis sagantaa addaa tokko qopheessaniiru. Sagantaan isaan qopheessan sagantaa fakkeenyummaa ta'u hangafti quxisuudhaaf waan gaarii dabarsee kenna miti ree fakkeenyummaa jechuun isa kana. Kanaafuu sagantaa bareedaa tokko qopheessaniiru. Sagantaan suni gammachuu isaaniitti irratti gammachuu dabaluuf jecha Miilaalaa fi obbo Firaa'ol sagantaa bareedaa akka maatiitti qopheessaniiru. Sagantaa kanarratti gara waltajjiitti kan hin affeeru Boonaa fi Bilisee hin affeera. Boonaa fi Biliseen hangafoota isaanii fakkeenya godhatanii jaalala maatii waliif aarsaa kaffaluu quxisuu isaaniitti dabarsuudhaaf. Egaa ijoolleen kun Boonaa fi Biliseen waggaa hedduudhaaf yeroo hedduudhaaf jaalalaan warra hangafa isaanii fi hiriyoottan gaarii naannawa isaanii jiran fakkeenya godhatanii ijoollee waliin turanidha. Har'a immoo qubeellaa godhachuudhaaf jedhama miila. Kanaan wal qabatee warri sirna kana qopheesse Firaa'ol oduu waan kana
sirnicha isaanumti oduu naaf taasisanii carraa isaaniif ilaalcha Obbo Firaa'ol. Galatoomii dabala. Kanaaf biliseenis kufaatii ka'uu gaddaaf gammachuu hedduu waliin dabarsitanii baga guyyaa kana geessanii baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Obboleettiin koo biliseen tokkitti akka ija kootiitti kanan baay'ee of eeggadhuuf kanan baay'ee jaalladhu har'eegaa boona yommuu dabarseesii kennu akkati kunuunsitu akkati ishee cinaa taatu bara keessan hundumaa sana amaneetini kanaaf irra deebi'ee baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Ati warra kommoo carraa xiqqoo kennaaf. Tole firoo galatoomi. Biloon nama ba'eetti qajeeltuu nama gaariidha. Boonaa biloo argachuu keetiif ati carra qabeessa. Yeroon keessan hafee hundumtuu kan eebbaa akkasiniif ta'uun hawwaa. Waaqni isin haa eebbisu carraa gaarii. Meeluunis amma lubbuu lama kanarra isheen dhaabnu kabajaan akkana ta'an hamilee annaa teechisa kabajaan. Isinis iddoo keessan qabadha. Hamilee kun waan bareedaa maatii jechuun akkas waan gaarii waliif qooduu jechuun akkas kanatti aansuudhaan Obbo Firaa'olin affeera. Hamilee annaa simantaa. Egaa maatiin kun haala kanaan iddoo kana ga'uunsaa egaa Rabbi nu gargaaree guyyaa kana geenye jirra. Rabbiin gaditti immoo akka hiriyaatti hiriyaa caalamoo akka obboleessaatti nama ijoollummaa kaasee nu waliin guddate bu'aa ba'ii hedduu nu waliin dabarse kan wajjin bu'aa ba'ii hedduu keessa darbe roobsanii isa hedduu galateeffachuun barbaada naa galateeffadha. Roobsan gara kana kottu. Isaafin carraa kenna amma immoo. Egaa duraan dursee waamicha keenya kabajanii waan dhuftaniif baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Maqaa firootiif maqaa meeluutiin baga nagaan dhuftan. Kanatti aansuudhaan maatiin kun kan beeku waa ba'ii baay'ee dabarseetu kan as ga'e. Rabbi nu gargaare. Rabbi guyyaa har'aa kana nu agarsiise. Akka naaf galateeffattan barbaada. Kanatti aansuudhaan guyyaa har'aa kana akka namaatti baay'ee kan inni eegaa ture. Naman baay'ee jaalladhuuf, naman baay'ee kabaju, umurii koo guutuu waliin jiraachuudhaaf naman barbaadu. Siifu.
Odaa elektirooniksiin fedhii uummata isaa hubachuun kan dhaabbate meeshaalee elektirooniksii qulqullina olaanaa qaban yookiin orijinaala qofa biyya alaa irraa galchuun gatii madaalawaa ta'een dhiyeessuun kan beekamudha. Marri isinis odaa elektirooniksii yoo dhuftan meeshaalee akka bilbiloota, laaptoop, taabileetii, deesktoop, pirinteroota, kaameraawwanii fi akkasumas waan feetan ajaja keessanii bakkuma isin jirtanii ni dhaqqabsiifna. Teessoon keenya handhuura Oromiyaa Finfinnee kutaa Boolee irraa ka'uun fedhii maamila keenyaa guutuuf jecha kutaalee Oromiyaa maradameewwan keenya babal'ifachaa jirra. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 911 43 yookaan Duwwaa 988 60 70 80 yoo jettane bilbilli keenya banaadha. Yookaan karaa marsaalee hawaasa keenyaa Facebook, Telegiraamii, TikTok fi kan kana fakkaatan odaa elektirooniksii yoo jettan nu argattu. Odaa elektirooniksiin dhaabbata aara galfii maamila keenya. Odaa elektirooniksii. Sagantichi yeroo isaa kan hin eegalle waan ta'eef ani immoo tuni waamame dhufuuf baay'ee dhoof kalchaaf. Namni tokkoon keessaa nan socho'an mana kana na bitaa jirtu. Of eeggannoo callisaa. Sinan akka na qoqqoru. Dhaggeeffadhu meela. Haadha manaa koo. Haadha ijoollee koo. Qabeenya koo amma dhumaatti nama na wajjin jiraattu idin si yaadatu. Ati garuu waan barbaadde itti fayyadamte akka qodaa cabaatti darbattee nagatte. Atis gatii qabu. Maaloo Sinan. Firaa'olis gatii qabu. Maaloo Sinan maaloo. Dogoggori. Maaloo Sinan. Sitti meera dogoggori. Sinan. Akkan dogoggori. Garummoo meelaana wanta tokko shakka. Namichi kun abbaa humnaati. Namichi kun akkuma naan dhiigadde na reebe naan na doorsise nama natti bite yookaan immoo qabeenya jabaa sitti kenne afaan keessi rukaamsee akka ittiin dubbanne si taasise ta'a. Miti Sinan. Waan hundumaa kan balleesse ana miti ana ajjeesi kun na ajjeesi. Ana na ajjeesi. Garummoo ammatu waan barbaadate iyyuu meelaana. Merre gatiin jaalalaaf baafamu. Merre meelaala gatiin jaalalaaf baafamu. Erga jaalalli sibratti gatiin qabu ta'e hundi keessanuu gatiin qabdani. Gatiin qabdani. Sinan dogoggori. Nama biraa waliin ajjeesa. Taansee moo hunda keessan hin ajjeesa. Hunda keessan hin ajjeesa. Ana lafa onaa irratti na dhiistanii ofii ol badhaaftanii ol shuumtanii. Askepai. Sinan maalti yeroo sana? Hello? Army Malo.